أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله كن برنوتا كينيا كتاب تجويدات كتاب تجويدا كيسا كتاب مفتاح التجويد مثل واهي صفات كبير رجيني جر صفات كبير كانت تهرب برنو سؤال قافي ما التفشي وكم حروفه إسا بران سؤال قافي ما التفشي مالي صفة تفشي جتشون وكم حروفه قبيلين إساهو ميك قبين إسا ميك عمدي قبيلين إسا ميك وكم حرفه قافة جدي قبين إسا ميك جتك انتيتي وكم حروفه قافة جني قبيلين إسا ميك جتشا هدومنا قرسيس جواب ديبي هو tan akka seerri afaan baatti yoo ka fudhannu taane sifata fashii jechuun al-intishaaru mutlaqan ta'udha. Shukaarra harkaa qabu sirkaa faca'a jechuu ganname faca'ee jedha. Intashara jennaan. Dachii wayii keessa ol gadii faffaca'a. Namni kun adda faca'ee jira jedhamaa miti intishaara ta'ee jira jennaan. Faca'ee jira. Wasxilaahan akmoo tafashii jechuun akka seera tajwiidaatti barnoota ilmii tajwiidaatti tafashii jechuun intishaaru riix afuurri keenya faca'u filfam afaan keenya keessa cinda nutqi bilharfi qubee sifa tafashii qabuu yeroo dubbannu qubee wahii cinda nutqi bakka dubbatuutti bilharfi qubee bakka dubbannutti afuurri keenya faca'uudha afaan keessa waharfuhu qubeen sifa tafashii qabu immoo ashiin shiin fakkeenyaaf أعوذ بالله من لا إسام بوجرا نيل إنت جمناتي مو جممو ولا كلام بوجرا هون دانو بوجر أش أش أفور كينيا فكينيا برايو فدان جافا جني مقال لمن الرمني كينيا آمني كينيا داشو فمي وفين طابا كنان واتك شوي أفوربات ران لامينو الجافجن فين تكينيا الربا شوفامي مقالة من الرباتين به سيجلي قرومو جافشين فراني قريش أفور كينيا فجأة جتشو كنان صفة فشي جتشون يرو قبيه تقدبنو أفور كينيا afaan keessa faca'uudhaanii tafashii jennaanii qubeen isaa meeqa tokko inni nasoshiinii amma tafashii kana sifa faallaa hin qabne keessaa isa tokko faallaan isaan jiru warri garii namni kaafii fi faan sifa tafashii qabaa jedhu ni jira mazhabni wayii ذاك مذهب ضعيف مذهب ضعيف فاني في كافين همسي قبا مالي تفشيهن قبو maaliif kana wanneen isinii kaaseefi namni gariin faan kaafiin sifa tafashii qaba warra jedhutu isinii dhufa laakiin sifa faanii hamsii qaba malee tafashii qabu yoo lakkini qaba jedhee isinii morme yoo jechi raajihni jechi jabaan isa kami sifa tafashii isa kan shiinii qofaati jettee ofirraa deebistaa maaliif mazhaba isaa addaa beekuun bareedaadha jechuu jecha kanatu jira beekuun bareeda akkuma hadiisa keessatti mazhaba arfantu jira mazhaba tokkitti qabdee akkii shari'aadhaan kun qofti ni ta'a yoo jette mazhaba sadi si hafe alatti jechuu lakkee imaamu Ahmad kana qofa jedhe digalee amma yeroo baay'ee warra mazhaba tokkitti qabatee deematu biyya olii gadii biyyi yeeqama koo yeeqamu godha fakkeenyaaf guyyaa sabtii soomuun hin ta'u jedha warra mazhaba tokko gariin immoo ni ta'a jedha maaliif mazhaba kan wallaale jechuu silaa waliin lolu jechuu haaya bakka biraan jirra amma tajwiida keessa jirra achii wanni nu naqeen jiru bootaa keenya deebina su'aal gaafa maal istixaalaa jechuun maali wakam xuruufuha qubeeleen istixaalaa sifa istixaalaa hoo meeqa
جواب هي استطالة جتون لغة أكسر لغة أفان عربات استطالة جتون الامتداد مطلقا أكما ولي قلاتي واني توكو ديرتو امتداد مدي جدام مدي جتون إيرسو جتون آمدي امتداد مطلق واني توكو أولكما ولي قلات ديرتو يو والكيسا حركبت واني توكو يو ديرتي مالجن امتداد جدام واصطلاحا اصطلاح التمو استطالة جتون امتداد الصوت سجلين كينيا ديرتو من أول حافة اللسان jalqaba moggaa arrabaatirraa ilaa aakhirihaa hanga macarrashaa xumura moggaa arrabaatti dheeratudha. Waxarfuhaa qubeen isii immoo abbood fakkeenyaaf ab 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 sigalee jalqaba moggaa arrabaatirraa hanga aakiras boodiin ab sigalee akkasitti yaalii goota. Kam amma finnee jira sifa 18 finne masha Allah namatti fayyadamu rabbiin haa taasisu sifa 18 finnee jira. Sifti 18 kuni bakka lamatti qooduu deemna. Su'aal kam qisman qoodaa meeqatu jira? Lihadhi 18 kanaaf min haythul quwwati wad-da'f wanti tokko fakkeenyaaf ilmi namaa laafaa fi jabaatti qoodamaa miti sifi qubeen 18 kunis gama jabinaatii fi laafinaatti bakka lamatti qoodamee argama. Hayyee jawaab deebisa qismaanii bakka lamatti qoodamee argama. Qawiyyatun wa da'iifa jabaa fi laafaatti addaa qoodamee argama jechuu. Sifti kun hundinuu jabaa fi laafaatti adda qoodamee argama. Falqawiyya sifa 17 kana keessaa inni jabaa jedhamu 11 sifa 11tu jaba sifa qawiyyaati jedhama. Sifa jajjabaa ka jedhan. Wahiya 11 sun al-jahru wash-shiddatu wal-isticlaa wal-itbaaq wal-ismaat was-safiir wal-qalqala wal-inhiraaf wat-takriir wat-tafashshi wal-istitaala. 11 kun warra jabaa jedhan sifa jabaa sifa qawiyyaa jedhama. Hayyee oloofi برتنين ضعيفة إني جنه 7 تربة وهي الحمس والرخاوة والتوسط والاستفال والانفتاح والإزلاق واللين جري هنجكن صفة ضعيفة جدمني بكمنتو بكلمتي كودا كود أتوكو قوية تربة مو صفة ضعيفة جدمي أدبي كما جدني سفني كود سديتن نمت فيدم ربنا تاسسو وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيه يا